keenya Yesuus Kiristoosiin qabatee qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaa tokko isiniif qabannee jirra. Isaanis luba Dr. Balaayii Bitamaa jedhamu biyya magaalaa Atlanta, Georgia jiraatu biyya USA'ti. Isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Isaantu dubbii Waaqayyoo nuuf dhiyeessa. Asumaan carraa kanaan deebinee baga guyyaa Faasikaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee jecha sagantaa keenya guyyaa irraa jalqabuudhaaf dhugaa maqaa keenya gadi qabannee Waaqayyoon galateeffanneetu sana booddee gara sagantaa guyyaa irraatti seennaa. Yaa Waaqayyoo guddisnee si galateeffannaa carraa dinqisiisaa kana waan nu laatteef yeroo dinqisiisaa kana waan nuuf kenniteef maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galannee ulfinni guddaan siif haa ta'u. Guyyaan irraa guyyaa dinqisiisaadha. Guyyaa itti seenaan jireenya keenyaa, seenaan jireenya namaa itti geeddarame. Du'aa ka'uu keetiin guyyaan itti yaa Waaqayyoo biyyi lafaa misraachoo addaa namni dhalatee biyya lafaa keessa jiraatu misraachoo addaa itti dhaga'ee guyyaa du'a jalaa gara jireenyaatti dukkana keessaas immoo gara ifa dinqisiisaatti ittiin baane waan ta'eef nuuf warra amananiif yaa Waaqayyo guyyaan kun guyyaa ulfina qabeessa kana waan nu laatteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galannee guddaan siif haa ta'u. Amma yeroo kan immoo yaa Waaqayyo gooftaa karaa garbicha keetii kana dubbii nuti dubbattu hundumaa yaa Waaqayyo dabarsinee sitti laannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ittisa dhoowwaa tokko malee sagalee jireenyaa sagalee yaa Waaqayyo gammassu sagalee du'aa nu kaasu sagalee jireenya nutti horu sagalee yaa Waaqayyo gooftaa dukkana keessaa gara ifaatti nu baasu nutti dubbachuudhaaf guyyaa kana waan nu laatteef garbicha kee kanas yaa Waaqayyo gooftaa waan qarree as nu baafteef kanaaf si galateeffachaa fuula kee duratti dhiyaannee jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroo iddoo kanatti ta'u hundumaa qilleensa isaa hundumaa dabarsinee laannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Ameen. Ameen. Luba Balaayii wajjiniin guyyaa irraa guyyaa dinqisiisaa guyyaa du'aa ka'uutu waan ta'eef isaantu dubbii Waaqayyoo nuuf qabatee dhiyaata. Kanatti aanee faarfannaa tokko wajjiniin dhaggeeffannee sana booddee Dr. Balaayiin dubbii Waaqayyoo qabatanii nuuf dhiyaatu.
gari si passa ma baccialisa cosa e barri guarda gira quel manche che ne ha di su qui non disavale non te si su non ti è una raga da goccia gari si passa ma baccialisa cosa e barri con anche la muda c'è che va cammini su ma tanto parte che c'è Karankonosu, lona muskuno gaelama, sine kame, eni namor mubutu teta, mokole nube, kanangera muba chakeba, akaminitsu, matsalo pate kajereza, karankonosu, lona muskuno gaelama, sine kame, eni namor mubutu teta. Sama baccialisa cosa è barri Maneggio gira quel manche che ne ha di su Gaeno di samale non ha tesi su Nagote una ragabda goccia che cari Sama baccialisa cosa è barri Quando andiamo goccia che vai a cammini su Mataro fatte che geneta Karankonosu Lona muskuno gaera marrasine game Eni namor mubutu teta Mokole nume Kanangera munga change bai Kaminin su Karu pade kajeleza Karankonosu Lona muskuno gaera marrasine game Eni namor mubutu teta Mokole nume Hallelujah Hallelujah Fagorti tipi waradina Na ulfesiti ulfatta pa Simata eppa Sinata sisi Kambira beku Sikanne kusi Fagotti tifti Warradina Na ulfesiti Ulfatta pa Simata eppa Sinata sisi Kambira beku Sikanne kusi Yadon kalesa Jijira Arrangiru Satina me Yadon kalesa Jijira Arrangiru Satina me Yadon kalesa Jijira me Arrangiru Bola Maritina me Yadon kalesa Jijira me Arrangiru Bola Maritina me Anapera Manike Nabijatera Kolike Sina demo Miyake beka damname Kechadinicha Dage Oyo pamu Anapera Manike Nabijatera Kolike
jecha diinicha dhagaye guyyoo baabu guyyoo baabu haalalaay naamicha dira manni kee haleluyaa haleluyaa yesus barabaraan gooftaan akkamii abbitan baay'ee kan isin nibu jireenya yesus ijin baay'ee mi'a ani baay'ee maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u amma kallattii dhumaanii gara dubbii waaqayyoo walii wajjin dhaga'utti ceena akkuma sila jalqabarratti beessee har'a dubbii waaqayyoo kan nuuf qabatee dhiyaatu Dr. Balaayii wajjiniin jira isaaniif ani iddoo gadhiisa baga ladebee baga nagaan dhuftanii Dr. Balaayii Kotaan ko siya ay gusto robera sagaliwa kayo harra ujjin hirmaanna isa sagaliwa kayo ujjin hirmaanna dura iddoo lamanii macaafa qulqulluu keessaa deebitis inni kunis seenaa keenya wajjin waan deemu gadi ta'e abbaan gammachiis tiibaa garbummaa ta'anii keessa turan kan isaan yaadatanii akka garbaatti tapha isaanii ture tapha isaanii garbummaa keessaa ba'uudhaaf sagalee dhugaa akka isaan barbaachisu akkan barbaachisu sagalee waaqayyoo gara afaan keenyatti jijjiiran akka jiran jalqaban seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko waaqayyo jedhan immoo afaan banatan waaqayyo jalqabatti bantuuwwan waaqaaf lafaa uume afaan adda addaatiin kun yeroo hundaa Yumutin sagalee waaqayyoo namoota wajjin hirmaatu kan irratti dhimma ba'u afaan ingiliziitiin eessa beeknii gaaffii eebbifamuu danda'eera afaan amaaraatiin jijjiirraa guddanne በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ afaan oromoo duwwaa waaqayyo jedhee jalqabe waaqayyo jalqabatti bantuuwwan waaqaaf lafaa uume egaa waan hundumaa dura waaqayyo ta'e በመጀመሪያ ድረስ በቢግኒንግ ድረስ jalqaba dura waaqayyo ture waaqayyo jalqaba akkasuma wangeela keenya keessaa kakuu haaraa kanneen yoo ibsine wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa keessatti sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaa waaqayyo ture sagalee waaqayyo afaan adda addaatiin akkuma ingilizii afaan biyya kanaatti dhimma baanu afaan ingiliziitiin in the beginning the world afaan amaaraa biyya keenyaatiin akka naashinaal laanguweejii taasifamuu በመጀመሪያው ቃል ነበረ afaan oromoo duwwaa መጀመሪያ ድረስ in the beginning it was come to sagalichi maaltu sagalichi waaqayyo sagalee nuyi waraqaarraa dubbifannu kun sagalee waaqayyo ko waaqayyo ari macaafa qulqulluu keenya keessatti bannee dubbifnee achi darbannee as darban yoo hubanne dhaggeeffanne yoo ta'e attentionii itti ilaalle yoo ta'e waaqayyo wajjin akka haasofnu nutti fudhachuu danda'u dura maaliif sagalee waaqayyo waan ta'eef akka kanatti har'a waaqayyo sagalee isaatiin akka nuti dubbatu akka wajjin haasa'uu dandeenyu akka loqodhaan waan way interaction waan ta'e two way waaqayyo wajjin akka haasofnu dubbannee abuura isaa keessa taa'ee waan waaqayyo har'uun laatu waan hin oolu akka inni maatii dandeenyu anis itti dabalee ta'in ta'e qaama tokko waaqayyo hojii dhaqadhamu yoo waaqayyo yaa keenya akkuma obboleessi keenya jedhee jalqabe akkuma roobaayaan jedhe har'a si kadhannaa ayyaana guddaadha ayyaana guddaa ittiin ayyaaneffannu kun situ dhufee nama ta'e nu wajjin dhaabattee yoo waaqayyo
Dekati. Humna do ammo essa sanan harta akkari dolle kedi nusuma te ko ba ke dalatu mu ammatte jaalale kedi akkari taasu maqamu tais to iskara yawan ke wakati mu kenya akay ma kenya ati akkamu chumma ega Kristos Yesusin dubma ba mana ba kenya mana wa yo te surjina aso akka jedhu kanatti nu fudhattee akka nu lekeetti nu simattee nu wajjin haasa'u isan akka roqoduutti tun ta'in hafuura qulqulluwaati keessa keenya lixxee sagalee keenya bara keenya haa ta'u yeroo nuyi amma qabnu kana namoota wajjin haasa'u lafa jiran hunduma isaanii qaqaabuu taa'ee kan eebbifaman ta'an ameen. Egaa inni namatti nu wajjin hirmaatu torban sadii dura London irratti ijoolleen keenya na affeeranii isuma nama haasa'u sanarratti wajjin haasa'ullee ture. Har'a keessa deebi'ee kan haasa'uu barbaade akka lakkoofsa biyya lafaarratti borganama Faasikaa ta'a. Eestarii isa jennu jechuudha. Leentiin darbee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ilaala raawwiin keessa dhiyaateera kan jedhu bartee isin wajjin waa lamaan irratti dubbannaan nagaa waaqayyoo keessanii ta'uu kan dura dhaggeeffachaa jirtan nama jirtan hunduma keessan ijoollee fokkisee akkam jirtu biyya lafaarraa faqaatanii kan jirtan biyya keessa kan jirtan hunduma keessan waaqayyo isin haa eebbisu. Focus on success. Eeyyee mul'ata yoo ilaalaa deemu rakkina keenya irra dabarree isa fagoo ilaala. Rakkina keenya yoo ilaalle garuu mul'ata keenya deemuu kan hin dandeenye abdii fudhata. Gadi kanaatiin namni tokko waa'ee haasa'u never ever give up. Abdii hin fudhatin jedha. Abdii fudhachuun mo'amuudhaaf mul'ata kana arguu hin dandeessu hiriyaasa. Abdii fudhatee irraan namichi mo'ameeraa jechuudha. Namni abdii hin kutanne yeessumaayyuu ka'eera. Kunoo akka biraa kana Kanaada akka marga Awurooppaa akka warra sadiffan lafa ga'uu dandeessan waan hin geessu. Maal jedhamu waan qabnu humna keenya ta'ee yoo ta'e isaanii abdii sanaan kaanii deemuu dandeenya. Kanaaf nuti mudamnu nuti rakkannu nuti dhiphannu wayitu dhiyaatee jiraatu. Bulmaatatu dhiyaatee jiraatu. Bilisummaa dhiyaatee jiraatu. Nuti aarsaan baay'atu waaqayyo baay'atee jiraatu. Bilisummaa dhiyaatee jiraatu. Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 28 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha. Yesuus kun hundinuu ta'uu yommuu jalqabu mataa keessan ol qabadhaa olis ilaala waan keessan dhiyaateera jedhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa guddii haasa'u Luqaas boqonnaa 21 hunduma isaa baasan yoo ilaaltanii boqonnaa adda addaa lola adda addaa dhiiga dhangala'uu adda addaa namni namaa ka'uu adda addaa maal kun maal raajiidha waan jedhamu inni ta'uu dubbataan isatti booddee dandeenye seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 3 Museeni akkas jedhe wanta guddaa mul'atu kana itti goree nan ilaalaa. Gaamee asirratti hubadhaa waa haasa'u kana hundi keessanii beektu. Anxaxii tokko keessatti abiddi xinnoo tokko bobaate lafa onaatti abidda boba'an. Museen abiddattiin sun maal ishee meeti kan inni jedhe. Wanta guddaa mul'atu kana mul'atichatu guddaa abdicha miti kan guddaa wanti inni arge sanatu ajaa'iba waa tokko arge Museen mul'ata arge
irratti argaa oolan keessumaa lafa onaatii galgala gatii qotuu fi adda dhaabachiisaa waan hin oolle kun immoo guyyaa saafaa waan nama xiqqeessu hin beeku hin ta'u karaa nuti deemnu ali qabusi bobaa fakkaata namni xiqqeessifatuun koobanii waanuma yeroo hundaa barra gatii ta'eef musliin garuu asirratti mul'ata guddaa kanaa ati mul'atati har'a qabdu guddaadha gaaffiin koo isa dhagaa amma isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhee fi isa Museen jedhe kanarratti dhaabadhee waan adda addaa isin wajjin haasa'an Museen maal jedhe Kiristoos Yesuus maal jedhe Museen lafa abiddi boba'u sana yommutti dhaqee maal argee maal haasa'e abidda boba'aa sana keessatti immoo Waaqayyo maal jedhe deebiseef Museen kan dinqisiifate abiddicha moo mul'aticha isa jiru irratti waanuma lamaan sadan tokko haasofna yeroo fudhannee Waaqayyo yommutti nama uume abdiidhaan nama uume jannata keessaa hin baatan iyyuu jedheetu kan hin uume bashannanaa jiraadhaa hojjedhaa tolchaa wanti isaa agartan kun hundumti kan keessan maqaa iyyuutti baafadhaa saayintistoonni hundumti har'a wanti isaan maqaa baasan waan haaraa miti COVID-19 jennee vaayirasiin har'a haasofnu kuni addaa maqaatti baaseera maaliif hunaan jettanii vaayirasiinis jarmiinis wanti uumame hundumti waan gaariitiif uumame akka nuyi itti qabnetu badee dhukkuba deebii nuti ta'e malee akkam yoo jettan Waaqayyo gannatiin keessatti Addaamii fi waan ilmuutiin kaa'ee ana wajjin jiraadhaa ganamas galgalas wajjin haasa'u turanii kontooriin goone garuu qabee akka mana hidhaatti miti asitti hin baatu achitti hin baatu miti bilisummaas qabuu turan waanuma hunduma gatii kenneef maqaa itti baasanii gatii ta'eef garuu abboommii koo abbummaa koo mootummaa koo jala jiraadhaa seexanni dhufee isaan goomse tokkummaa feelooshipii Waaqayyoo wajjin qaban sana hin cabeen gatii kanaatiif Waaqayyo du'a itti faran itti awwaajee itti baase Addaamii fi Hewaan abdii kutatanii yommutti achi keessaa ba'an fuula Waaqayyoo yommutti baqatanii ba'anii ammas Waaqayyo abdii malee isaan himamiidha maal jedheen dubartiin kana rakkinni kee yoo cimaa ta'e iyyuu inni sirraa dhaatu garuu seexana mataasii buruksaa jedheen boqonnaa sadii lakkoofsa 15 seeraa uumamaa hin nutti ilaaltan abdiinni Waaqayyo Addaamiif Hewaaniif gale kuni Addaamic covenant salvamik jedhamaadha Hewaan abdii san alma sana fudhatteen she owned it gatii kanaatiif mucaa nutti fudhatte Abeeliinis Qaayiniinis kan moggaase eenyudha Hewaan Addaamiin miti maqaa moggaasaan kan kenname Addaamiif jettee naate gara Waaqayyootti deebina feelooshipii isaatti deebina jettee gatii gammaddee maqaa ijoolleesee kan baafatte Hewaan abdiin Waaqayyoo karaa Qaayiniif ka'een dhufa isaan ol irratti ka'anii ol ajjeesan abdiin Hewaan ammoo isaan xinoo galuudhaatiif itti dhiiste isa booddee ijoollee kan maqaa hunduma baase Addaam abdiin Waaqayyo Addaamiif Hewaaniif gale yoom raawwate waggaa 4,000 booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dhalate waggaa 4,000 yeroo baay'ee nuti dubbadhu zeeroo lakkoofsa miti duwwaa jechuun duwwaa jedhanii namni lakkaa 1 2 3
jedhe kan lakkaa'u. Lakkoofsa kana yeroo baay'ee Oromoo tuumee jedhee murtiin haasawaan namni baay'inatti kolfaa. Maaliif lakkoofsa sagal irratti dhaabbata? Oromoon murtii ijoollee isaa barsiifatu tokko maali? Oromoon tokko maali? Lama maali? Sadi maali? Afur maali jedhee utuma haasa'u isa keessaa tokkodhaan hunduu sangan yaa'ee Booranaa jedhee dhaabbata. Booraan dura darbeen deemu hin xumure hin dhume angaafachuudhaan deemaatiif kudhan wanti jedhamu jiru jechuudha. Kudhan jechuun maal jechuudha? Tokkoof zeeroo jechuudha. Akkamitti zeeroon tokko bukkee taa'ee lakkoofsa kudhan isayyuu sagal irra darbee jechuudha kan hin lakkoofsi nu biyya lafaarraa qabnu lakkaa'uu wanti nu dandeenyu hundumtiyyuu tokko amma sagaliiti. Isa booddee olma irra deddeebi'a repetition amma kudha tokko jechuudhaan tokkoof tokkodhaan kudha lama jechuuf tokkoof lamadhaan 22 jechuuf lamaaf lamadhaan isa sila tokko lama jennee jalqabne jechuudha. Dhibba jechuudhaaf tokkoof zeeroo lakkoofsa yoo miti isa kanaan dura yeroo baay'ee dhugaa ba'edha. Nuyi zeeroo tokkichi waaqayyo yommuu nu bira dhaabatu isheen zeeroo sun kudhan taati. Ani moo kan koo abdiin qabanoo zeeroo jedhe yoo jenne waan nama jibbisiin nuti waaqayyo dhufee zeeroo kan jennu isa bira dhaabatu zeeroon baay'ee sun miliyoonii ta'a. Biliyoonii ta'a. Dhibba ta'a. Kuma ta'a. Waaqayyo nu wajjin dhaabatu malee nuyi eenyummaan keenya dhumee yommuu zeeroo ta'u waaqayyo immoo guddina isaa agarsiisa. Isa kana gaa inni Museedhaaf wajjin agarra. Museen jireenya gaarii utuu jiraatu humna gaarii nutti qabu namummaa isaa nutti baree eenyummaan isaa nutti jalqabu akka gadaasaatti waggaa 40 nutti ka'e hin ka'e irree isaatiin nama saba isaa rukutu tokko argeetu ajjeesee. Museen ilaafi saba rakkina isaa qabaa. Amma itti dhaga'amaa tokko qabatee ajjeeseera. Ishee kaanis tokkuma lamaan likkii itti galchee saba isaa bilisummaa baasuudhaaf. Baay'inaan isaa saba isaatii ol lolwan namoota warra Yihudaa ta'u. Maaliif immoo of bulaa maaliif gargar baatanii ol loltu walirra goraa malee warri Fari'oon kunoo isin fixaa jiru isin gadi qabaa jiru isin immoo itti dabalantanii ol fixxuu himutti inni jedhu inni tokko achi ka'eetu sumaali eenyutu nurratti mootii godhee akka isa kaleessa namicha Gibxii sana ajjeetti har'as immoo na ajjeesuu barbaaddaa jechuun waa miti. Dubbichi dhaqeetu basaasee dabarsee warra Fari'oonitti kenneen. Fari'oon nuti kana dhaga'u namichi Hibruun kun eenyummaa isaa dhaga'ameera. Naa qabaa naa bidaa murteeru Museen egaa waggaa 40 nama ta'eera humna qabaa baqateetu jalaa badeera. Eessatti galee bosonatti gale lafa onaatti gale biyya Nuubiyaatti haqee gale. Achitti namichi ormaa tokko isa filate soddaa ta'eef waa'ee waaqeffannaa isa barsiisee namichi qaallicha ture. Waaqayyoon akkamitti akka waaqeffatan Musee kan inni baree mana Abbiyyuusaatti. Achi egaa nuti jiraatu Abbiyyuusaatti hin galee bushaayee eegaa horii eegaa abdii kutateera kan waa'ee saba isaa irraanfateera. Waggaa miidha jiraatu lafa onaa waggaa 40 jiraate. Waggaa 40 booddee nama waggaa meeqaa ta'eera jechuudha amma nama waggaa 80 ta'eera Museen. Waggaa 80 jechuun akka gadaatti gadaa moojjii jaas dhadhabduu jechuudha. Ala sana humni hin jiru namatu karaa isin qabaa yookaan immoo kazaaraa keessan qabattanii utubaa keessan qabattanii ulee keessan qabattanii yuunivarsiitii taaksii keessa qabattee ittiin bineensatti.
eessayyuu nan ga'a nama jedhamuuti. Waggaa 80tti yoo sammuun isaa irutti ta'e isayyuu taa'ee nama gorsu. Taa'ee isaan gorsuu kan yoo kana achi titiisa ofirraa kaasuun bu'uura jireenyisaa. Lafa Museen titiisa ofirraa kaasuu dhagaa Waaqayyo. Yommuu ta'uun keenya oomsun zeeroo tokko keenya nu agarsiisaa laata. Noo guddaadha jenna, noo ammana keenya jenna, noo ammana baay'eena jenna. Zeeroo makanaa lakkoofnaa ilaatan jedha. Akka sagalee Waaqayyooti. Amma Museen kan dubbatu garuu amma biyyoo adulloon malee nama bushaayee duwwaa beekutu jaarsa gadi moojjii haa ta'u iyyuu malee mul'ata guddaa tokko arge. Seera boqonnaa 3:3 Museen wanta guddaa mul'atu kana sagalee Waaqayyoo akka jedhu wanta guddaa mul'atu kana itti goree nan ilaalaa akkuma isaatti tiraatee ganaa abidda xinnoo tokko hanxaxii keessaa bobaatu sana ilaalu itti goree akkuma jechigeen Waaqayyo Musee jedhee waame. Museen waan xinnoo sana keessaa sagalee Waaqayyoo bare lafa onaa abidda humna hin qabne hanxaxii iyyuu hin gubne tokko garuu Museedhaaf mul'ata guddaa. Musee iddootti dhaabatte sun qulqulluudhaa kophee kee ofirraa baasee lafa onaatu qulqulluudhaa saba keenya lafa abdiitti kutatan lafa bushaayee waan tokko yoo lafa hin argamne cirracha duwwaa lafa badii lafa onaa Waaqayyo maal jedhe qulqulluudha. Amma jireenyi keenya akkas lafa onaa ta'a, lafa badiisaa ta'a, lafa abdiitti kutan, lafatti dulloon hin dhume kan kosii achi hin jiru lafa diinitti Waaqayyo mul'ata. Isa kanas yeroo baay'een akkas jedhaan Waaqayyo seera ba'uu keessaa yommuu jalqabu hin ba'es hin dhiyees hin ba'es hin dhiyees guyyaa tokko jedhe. Seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 2 yookaan 3 adubbifnu. Galgalas ta'e ganamas ta'e kun guyyaa tokkoffaadha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 5. Waaqayyo ificha guyyaa dukkanas halkan jedhee hin moggaase. Galgalas ta'e ganamas ta'e kun guyyaa tokkoffaadha. Akkas jennee jiru kan guyyaa lakkoofnu galgala jennee hin jenna. Gooftaan garuu adda namaadhaan hin bareessa. Kun guyyaa tokkoffaadha. Yommutti kan keenya dhiyu, yommutti kan keenya dukkanaa'u kan Waaqayyo hin jalqabaa. Kan Museen nuti dukkanaa'e itti Waaqayyo lafa onaa, lafa badiisaatti, lafa inni abdii kutate, lafa inni dulloometti dhufe. Egaa amma ka'ee dhaqee saba koo saba Fari'ooniin jalatti rukutamaa jiru kana bilisummaa baasee birmadummaa baasee Museen hin ta'e maal gooftaa waan Waaqayyo dagatitti fakkaate. Waggaa guddaa ture kan hin yaadee ture. Amma yommutti yaaddannu abaa'oon waggaa meeqaaf kan hin rakkachaa jiru? Waggaa 40. Sabni Israa'el biyya Gibxii keessatti kan hin rakkate waggaa 400
zeeroo tokkotti dabaltanaaf taphattee jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa onaatti kan inni rakkate guyyaa 40 mana waaqayyootti guyyaan tokkos akka waggaa 1,000 waggaan 1,000 akka guyyaa tokkotti lakkaa'ama. Time factor yookaan immoo yeroon lakkoofni kun akka waaqayyo lakkaa'amu miti. Garuu waan 40 baay'ee nama ajaa'ibsiisaa. Baqqalee Garbaa Jawaar guyyaa meeqaa sooman? Guyyaa 40. Maali? Saba keenyaaf jedhanii mad'aa keessatti Dr. tokko addaan jiru North Carolina Dr. maqaa isaanii Hayilee Garbaa maaloo jedhu nama guddaa ijoolleen isaanii barumsa guddaa kan qaban ofii isaaniitis kan baay'ee baratanidha. Saba keenyatu beela'aa jira. Warri addanaa wanti nu nyaannu kun nurraa hafe guyyaatti doolarii tokkitti naaf birmadhaa naaf ayyamaa isheen walitti qabee Oromiyaa Relief Association oraadhaan warra rakkatanii mootummaan bira gahuu hin dandeenye yookaan immoo bira gahuu hin barbaanne warra beela'aa jiran kanaaf ergaa. Warkaan bilisummaadha dhufaa jedhanii waggaa 40 rakkachaa wanti jiran nuyi garuu doolaarii tokkitti guyyaadhaan warra rakkachaa jiranii eeguudhaaf rakkannaan waaqayyoon gargaara. Ari'anii hin dhiphannaan akka isaa wallaallaan abdii kutannaarraan kan ka'e hoo jennu dhiisi kana. Museen waaqayyoon lakkii gooftaa kan dhiisi jedhe nama giramaa hin gadhu ani hin danda'u jedhe waaqayyo waa tokko gaafate. Akkuma Dr. Hayileen waaqayyoon Museedhaan maaltu harka kee keessa jiraa? Museen maal jedhee deebiseef? Ulee harka koo keessa jira isheedhaan hin bushaayee eegaa isheetti rarra'ee karaarra deemaa jedheen. Uleen harka kee keessa jiru kun dhimma baasaa jedhe. Fiingoon akka jedhe fuuti kabaan kan inni faarfatu fiingoo jedha ofiisaa dura. Uleen harka kee keessa jiru dhimma baasaa. Uleen isa harka keenya keessa jiru gatii ilaalluuf tuffannu. Isa harka keenya keessa jiru qabannee waaqayyoon yoo olaalle inni harka keenya keessa jiru sun eebbifamaan. Al tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoositu lafa onaa keessatti barsiisa. Guyyaan isaa hin galgalaa'e jedha. Namoonnis hin beelaan iddoon isaas lafa onaati. Bartoonni isaa irratti dhufaniitu gooftaa jara kana geggeessi jedhaniin. Waan nyaata dhaqanii barbaaddatan jarri gara 5,000 ol turan. Ijoollee dubartiin utuu lakkaa'amin nama kan jedhaman nama 5,000 ol turaniin. Lakki isaan geggeessuun anarra hin jiru waan isaan nyaatan isin kennaa jedhanii jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaatiif. Yoo qurxummii 5 daabboo 5 qurxummii 2 malee waayyuu hin qabnu. Isheen immoo nuuf iyyuu taatu. Nama 5,000 dhiisiitiif nama 12 iyyuu hin qabnu. Nama tokkotu baadhatee mana fakkaata galatti. Warri kaan raafachuu iyyuu nuti. Filaadhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti isatti fidamee inni daabboo 5 qurxummii 2 nuti kan inni ilaala. Isa harkatti qabatee waaqayyoon ol ilaala. Yoo waaqayyoon ilaale Yesuus lafa onaatti lafa wanti nyaanne hin jirre lafa galgalaa'e lafa namni beela'e
abdii immoo irratti kutatanii barattoonni isaa adeeman lama jiranitti waaqayyo ija isaa ol kaasee dhufu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ija isaa ol kaasee waaqayyoon ilaala. Waaqayyoon ilaala. Furamuun keessa dhiyaateera. Yommuu itti gangalaa'u, yommuu beeloftan, jireenya beelaa yommuu isinitti ta'u, xannee isinitti ta'u, yommuu muddattan, jireenyi lafa onaa yommuu isinitti ta'u, waaqayyoon ol ilaalaa furamuun keessan ga'eera. Isa booddee dhaqaatee midhaan kana barattoota saba kanaaf firaa. Hiniru. Dhumuu dide. Jaarisi nyaatu qoofani. Firfaariin isaanirraa fi masoobii 12 ture jedha. Waa'ee lakkoofsa 12 yeroo gara biraatti deebi'a. Kan natti fakkaatu garuu barattoonni Kiristoos nama 12 gatii turanii fi silaa daabboo 5 qurxummii 2 fudhatanii kan dhufan amma masoobii tokko baadhatanii firfaariin maduwaayyuu malatti waan galan natti fakkaata. Silaa hin qabnu jedhanii akka duwwaa wali dhufan amma baatanii deemuu amma dhabanitti. Gooftaan isayyuu firfaarii baa ilaalaa. Gatii kanaatiif wanti nuyi qabnu xinnoo yoo fakkaatu malee isa qabannee waaqayyoon yoo ol ilaalle furmaata kan nu fidu ta'a. Museen inni ka'e yee sadaqaa gara Fariyooniin dhaqa. Fariyoon maal qaba? Meeshaa hunduma kan guutate qaba. Fardooti qaba, waraana qaba. Maal wanti nu qabne jiru? Weel tireen argu. Museen maal qaba? Ulee ittiin bushaayee deemu qaba. Iseen tirkatee iseen deemu sana qabaan. Ishee qabatee gara Fariyoonii dhaqe. Museen seeraan qabu. Mee waa hubadhaa. Seera bahuu boqonnaa 2 yoo ilaaltanii namichi Leewwii tokko dhufee dubartii Leewwii tokko fuudhee mucaas godhatee mucaanis miidhagaa gatii ta'ee haati ji'a 3 booddee akka warri Fariyoon dhufanii qabanii hin qalleef dhaqxeetu bishaan naayilii Abbayyaa irratti gatte. Isas immoo intalli Fariyoon tokko argatte hin fudhatte jedhe. Museen jechuun iyyuu maqaan isaa moggaasaa Hibruu miti maqaan Museen. Maqaa warra Gibxiiti. Bishaan keessaa kan bahe jechuudha. Yeroo baay'ee warri seenaa Oromoo barreessaa turan dur maqaa jallisanii gaallaa bishaan keessaa bahee alii utuu hin beekin arrabsoodha iyyuu jedhanii bilisummaa dhaalaataa afaan isaanii keessaa kan bahu. Musee jechuun bilisummaa jechuun karaa garabaa. Bishaan keessaa harkame jettee dubartitti maqaa baaftuuf iyyuu malee ayyaanni waaqayyoo yommuu baay'atuuf akka isa dheeraasaa isa basaasee ari'achiise utuu hin ta'in obboleettiin isaa dhuftee yommuu basaastu mucaa kee kan si guddistu jettee dubartii warra Hibroota keessaa maaliif dhiira kan jalaa ajjeesaa turan armisee guutee kan jiru aannanii kan rakkisu gadee jiru ansiif bidaa jettee maalum mucaafuu naafuu dhiyaqqeetti naa kennii jette intalli Fariyoon. Gatii kanaatiin Museen arma haadha isaa dhugaa guddatee jechuudha. Arma haadha isaa dhugaa guddate duwwaa utuu hin ta'in seeraa saba isaa waggaa 3 xunnummaa sanatti haadha isaa irraa bareedu kan inni guddate. Gaafa inni arma guutuu dhaqxee intala Fariyooniin laatte mana Fariyoon keessatti beeta mangistii keessatti guddatee jechuudha. Waa'een beeta mangistii kanaa baay'ee nama rakkisa. Isatti nan dhufaa waggaa 40 achi keessa jiraatee jechuudha. Waa'ee 40 yommuu haasofnu seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 4 yommuu hidhatanii ilaaltanii waaqayyo abdii lammata kan inni galeef Noahik covenant kan jedhamu. Innis hin baddu atiif maatiin kee bidiruu seena guyyaa 40 halkan 40 bokkaan rooba biyya sin balleessaa guyyaa 40 keessatti biyya lafaa lolaadhaan waaqayyo kan inni balleesse guyyaa 40
halkan aftama isa jedhamu kana. Boqonnaa 12 nutti ilaaltanii Waaqayyo biyya aannaniif dammaatti si baasa ana wajjin kottu kan inni jedhee Abrahaamiif covenant kan jedhamu waadaa Abrahaam. Waadaan tun kan inni dorgoteef waggaa 400 booddee abbaa saba guddaa taata. Abrahaam jechuun iyyuu kan jedhame mucaa tokkitti godhate maqaan isaa amma har'aatti garuu warra Hibruu jedhamanii warri Yihuudoota biyya lafaa kan sochoosaa jiran waadaa Waaqayyo galeef gadi ta'e waggaa 400 booddeedha. Sabni Hibruu jedhamu sabni warri Yihuudoota Israa'elootaa biyya Gibxiitii bahanii kan isaan Kana'aanatti lafa Waaqayyo abdii Abrahaamiif galetti isaan galan. Egaa sanaan gara booddee gara seera ba'uu seera ba'uu yommuu ilaaltan waa'ee Musee Waaqayyo Museedhaan hojjete waan Musee hojjete utuu hin ta'in waan Waaqayyo Museedhaan hojjete. Seerri ba'uumtiyyuu boqonnaa 40 kan inni qabu yommuu ilaaltan kan Waaqayyo hojjete kan inni Museedhaan hojjinaa ta'e hundumtiyyuu kan inni barreeffamee jiru seenaan saba Israa'el boqonnaa 40 kana keessatti jechuudha. Boqonnaa 40 kana keessattidha Museen booddeetti deebi'ee waa'ee seera uumamaayyuu kan inni barreesse. Isa fuula dura jirus macaafa 5 Tooraa kan jedhamu kana kan Museen barreesse yookaan Waaqayyo itti dubbate seera ba'uu boqonnaa 40 kana keessatti dhaala. Mee gara jireenyaa biyya lafaatti afin isa kana asitti dhaabne. Sabni Ameerikaa warra Ingiliziitiin waggaa 176 warri Ingilizii Ameerikaa isa bitaa garbummaa fudhattee bitaa turtee sabni Ameerikaa in tocho'ee nagaadhaan bilisummaa baana jedhee warra Ingiliziitiin maaloo nurraa ba'aa jedheen kadhatee hin dandeenye. Waggaa 176 booddee Waashingtanii fa'aa walitti qabamanii paartii suummatanii Dimokiraatik paartii federaa isa haadha jennee haasofnu kaalachansaa kan uumame bara sana keessa lakkii jara kanaan mormuun nurra jira jedhan. Utuu eeboo isaanii fudhatanii hin bahin Joorji Waashingtan fa'aa maal godhanii ta'aniitu konstituushinii yookaan immoo seera tumatan. Yoo bilisummaa baane sabni keenya maalii jiraataa akkamiin ol geggeessaa seeraa fi isaa maalidha akka wal hin qoonne akka wal irratti hin kaane kan jedhu konstituushinii Ameerikaa tumatan. Konstituushinii Ameerikaa kan isaan tumatanii akka makkoobilii warri makkoobilii yaadattoota egaa isa kana seenaansaa kan isaan barreeffatanii bara 1776 ta'anii oli farraman. Utuu garbummaa Ingilizii jala jiranii isarratti maal jira abdiin keenya Waaqayyo kan jedhu doolarii Ameerikaa uummatan kan Ingiliziitiin bitamu jedhanii in God we trust kan jedhu sana. Isa kana gaa konstituushinii sana lafa kaa'ataniitu saba isaaniitiif kaa'atanii amma dhannee of wareegnee saba keenya bilisummaa baana jedhanii Joorji Waashingtan jeneraal ta'ee fuula dura bu'ee warra Ingiliziitiin waraanuu jalqabe. Waraana kana bara 1789 waggaa 7 booddee in fixani in mo'an. Waggaa 7 baay'ee ol waraanan warra Ingilizootiin dhiiga baay'ee dhangala'e Ameerikaa keessatti garuu hin mo'an. Jeneraal Joorji Waashingtan warra mo'an keessaa utuu hin du'in nafseedhaan kan jiraate jeneraal sana tokko isa hin deebi'anii an jeneraala mo'een dhufe amma mootummaan kan kooti hin jenne akka seeraa feeraa sanatti ta'aniitu amma filannoo godhannaa jiran dorgommii jalqaban.
torbaaf saddeettamii sadii kaasee amma 1789 waggaa jaaf immoo ta'anii waa'ee immoo akkamitti akka filannoo geggeessan olitti mari'atan. Waggaa jaaf sabni isaanii filannoo eenyummaa warra Dimokiraatik Paartiidha moo warra federaalaati kan mo'an kan jedhu irratti baay'ee olchumanii George Washington waggaa afuriif akkamii pirezidaantii isaa bara 1789 filatan. 1789 mee waggaa 100 fuula dura deemeen bara 1889 yommutti ta'u Ameerikaan pirezidaantii 25 filatteetti nagaadhaan. Waggaa afurii, waggaa saddeetii, utuma akkas ol galaggashanii tokkorra nagaadhaan utuu anatu filamaa sitti filamaa jedhanii dhiigi tokko gadi hin dhangala'in pirezidaantii 25 argiteetti. Bara 1889 yommutti pirezidaantiin Haris kan jedhamu tokko Benjamin Haris filatamu Itoophiyaadhaa Minilik isa lammaffaatu mootii Itoophiyaa ta'ee morme. Egaa Itoophiyaa kan jedhamu waggaa 132 waggaa 132 kana keessatti Minilik gara waggaa 24 bite. Inni du'ee kaabinee isaa dhaabbatee biyya Itoophiyaa mo'ee waraanee caccabsee maal godhee kan jiraate akka mootiitti Minilik isa lammaffaa isa jedhamu sana. Isatti aante kan dhufte Zawwituun. Zawwituun gara waggaa 13 bitte. Isheedhaa wajjin Litii Iyyaasuu mootii ture jedhama. Litii Iyyaasuu garuu mootii hin turre. Maaliif kaabinee dhaabbatee kan inni mootii ta'ee muudamee bitee hin jiru. Isatu ta'a jedhamee abdatamu malee hin taane. Minilikkitti aanee mootii takka hin taate dhufte Zawwituun. Zawwituun taatee aanee kan mootii ta'ee dhufe Haayile Sillaasee. Haayile Sillaaseen waggaa 40 oliif Itoophiyaa mootii ta'e. Kaabinee dhaabbatee paarlaamaa dhaabbatee an mootiidha jedhee biyya lafaa irratti beekame. Haayile Sillaaseetti aanee kan dhufe Mangistuu. Mangistuu faaduu karaa tafarii baandii jennee maaluu lakkaa'uu dandeenye. Isaan kaabinee dhaabbatanii biyya lafaatti beekamanii Itoophiyaan bin kan bitee waggaa 17 Mangistuu Hayilemaariyaam. Mangistuun taanee kan dhufe Mallasee. Mallaseenis kaabinee dhaabbatee paarlaamaa dhaabbatee waggaa 21 Itoophiyaa kan bite Mallasee Zeenaawi. Mallasee taanee bubbeetii yoo ta'u malee waggaa 6 Itoophiyaa kan bite Hayilemaariyaam paarlaamaa dura taa'ee biyyattii irratti waamee biyya ormaa dhaqee iddoo Itoophiyaa bu'ee waan baay'ee kan falmaa ture Hayilemaariyaam. Inni torbaffaan eenyudha amma? Abiy. Filaminii maaliyyuu haa ta'u malee Prime Ministerii Itoophiyaa ta'e paarlaamaa geggeessaa kan jiru biyya lafaarra naanna'ee kan waawaramaa jiru Itoophiyaa kan bitaa jiru waggaa 3 tasfaa Abiy. Mi'a rakkoo Minilik, Zawwituu, Haayile Sillaasee, Mangistuu Hayilemaariyaam, Mallas, Hayilemaariyaam Dassaaleny inni torbaffaa mootii inni torbaffaa kan jedhu gaa kanarraa dhufee jechuudha. Ani beekti fakkaatu malee is well calculated. Ilaala
waggaa 132 Itoophiyaa keessa dimookiraasiin hin turre. Itoophiyaan seenaa qabdi jedhamee asiif achiin qabamee kan inni lakkaa'amu kan inni odeeffamu loqodi baay'ee kan jiru waggaa 3,000 seenaa eenyuyyuu hin qabne Salamoon irraa kaasanii seenaan isaa gaarii hin ta'in iyyuu malee maal akkamitti mootiin biyya bulchitu tokko akka nama saba lakkeetti Salamoonii dhaqee ciisuun seenaa guddaadha jedhamee odeeffama. Haa ta'u iyyuu miila keessa duraa godhattee akka killisummaatti akka bilbilaa beelaanan har'aa namni nama booja'ee dubartii wajjin nuti gudeeru waan miidhagaa miti. Sanas ta'ee kana dubartiin kun gudeeramtee miila keessa duraa kan godhatte Aksumaayit Impaayar kan jedhamee seenaa Itoophiyaas jedhamee asii achi harkifamee kan lakkaa'amu waggaa 3,000. Waggaa 3,000 keessatti dimookiraasiin Itoophiyaa hin guddanne yoo jedhame hin guddatu jechuun waliin qancareera. It is finished. Sammuun isaa hin hojjetu. Falan qabu. Retarded. Qancara. Mucaan tokko yoo qancara'e retarded yoo ta'e namni tokko waggaa 25 yoo ta'e yoo akkuma nama waggaa 5 kan yaadu meeqa yoo ta'u umriin isaa hin qancare kaa retarded ta'e kaa dimookiraasiin Itoophiyaan retarded ta'e amma biyya lafaa irratti moodeliin dimookiraasii Ameerikaa mirga sabaatiif mirga namaatiif Ameerikaa seenaan seen qabdu garuu 250 iyyuu guutu 245 mee maqaanumti Itoophiyaa eegii foormii qabaatee 132 waggaa 132 keessatti Ameerikaan pirezidantii 20 jijjiirteetti. Itoophiyaan torbaffaarra jirti inni iyyuu dimookiraasiidhaan kan dhufe miti. Tokkoon isaaniiyyuu Milikiin dimookiraasii miti kan dhufe, Zawwiituun dimookiraasii miti kan dhufte, Hayila Sillaaseen dimookiraasii miti kan dhufe, Mallasees Mangistuun nobody har'a maal keessa jiru maal kan keenya abaasa maalii ta'e maal fara maalii qabna sabaa waan nuti poolitikaanii deema dhaggeeffadhaa isin jiru maal jettu kan keenya qancarummaa kan akkamitti ofirraa kaasuu dandeenya. Meeqa Itoophiyaa acha keenya kana Oromootti mu'alee Oromoon gadaadhaan deemu gadaa kan jennu waggaa 40 irratti dhaan namni tokko waggaa 8 guddataa deemu mucaalaa tokko kaasee amma 8 daareeyyuu ilaaddatu haadha isaa jalaa hin deemu haadhatu guddisaa 8 kaasee amma 16 isaa gadaa moojjiitu mucaa gara gorsaa olii eegu 16 amma 17tti eeguu darbachuu jalqaba barumsi isaa naqxaanis ispoortiidhaanis adamoo deemuudhaanis daboo dhaquudhaanis nama ta'aa deemaa weertuun 24 kaasee amma 32tti waraana dhaqu ture biyya isaatiif dhaabachuu ture jiraata. Saba isaatiif dhaabachuu mirga isaatiif dhaabachuu ture jiraata. Darbatee ajjeesee duudhaaf beelii ta'u ture jiraata. Aarsaa ta'uudhaaf. 32 kaasee amma 40tti mana ijaarrata. Maatii horata. Naannoo dhaabata. Amma karaa sana treeningii barateera waraanuudhaan karaa kana immoo mana sooshaal laayifii ijaaruu sana waggaa 8 booddee 40 nuti guutuun gara garaatti dhufa. 40 jireenya Oromoo keessatti nama ta'uu liidarshiippii fudhachuu waggaa 48 waggaa 8 booddee umriidhuma isaan dabarsa. Lakkee isee waggaa tokkotti naa dabalaa waggaa lamaatti naa dabalaa jechuu hin danda'u. Booddee isaatiin dhufee rakaa. Warra 40 gara 30tti gad deebi'aa hoo jedhe malee warra 48 darbee booddee abbaan gadaa kan isaa miti. Inni amma kaawunsilii gara 5
gara caffeet gara isaatti darban liidarshiipii warra waggaa 40 keessa jiraniif kennaa waggaa 8 dimookiraasii warri bakkee jiran kanaayyuu kan Ameerikaa baawachirraa dhufee laata maaligaa iyyuma keenya barumsi keenya barreeffamni keenya seenaan keenya biyya lafaa irratti gadi hin beekamneef kana jechuun dandeenya. Gadaa warri Booranaa amma waggaa 700 lakkaa'u Ameerikaan mee waggaa 700 lakkaa'u deesaa fida. Kan inni qabu amma waggaa 245 guyyaa Ameerikaan kan inni seenaa qabu. Dimookiraasiin qabna kan inni jiru waggaa 245 300 jedhanii haasaa malee 250 mullee. Kan Oromoo akka humne garuu Boorana taa'ee Keenyaa keessatti, Naayiroobii keessatti, Mombaasaa keessatti, dhufee Oromiyaa keessatti, Gujii keessatti, Boorana keessatti, Meechaa keessatti waggaa 700 kan keessa darbe abbaa gadaa haasa'an guddateera jechuudha. Hin qancarre nama tokko irratti namni mootii abaluu kan jedhu qabu. Tiraanzishinii akkasii darbu. Dimookiraasiin Ameerikaa murtiidhaan kan isin dhibu pirezidaantoonni amma 5 ta'anii jiran keessaa inni hangafi waggaa 96 Jimmy Carter biyya Joorjiyaa Atlaantaa kan jiraatan. Kaansarii sammuutiin qabamee yoo jiraate iyyuu amma har'aatti illee waldaan dhaqa waaqayyoon waaqeffata kan isaa darbe ta'uu ta'e iyyuu. Isaan keessaa warra amma lubbuudhaan jiran keessaa ijoollee kan ta'e ammayyuu utaalaa jiru immoo Abboomaan. Abboomaan is the youngest. Kan isin dhibu Trump jira, Abboomaan jira, Clinton jira, Jimmy Carter jira, inni dheengadda filan immoo Biden. Biden nama mootummaa irra jiru kun umuriidhaan lammaffaa Jimmy Carteritti aane dheengaddaa utuu darajaa booyyuu kufee bulii ta'ee agartanii toota Awuroopaanirraa. Atau iyyuu malee akka dimookiraasii isaaniitti waggaa meeqayyuu haa ta'u dimookiraasiin isaanii akka gadaa 48 booddee jira. Garuu waggaa 4 kan nuwaatu waggaa 4 booddee gaafata yoo danda'e waggaa 4 fudhata waggaa 8 duwwaa yoo ta'e inni. Kanaafii kan Oromoo waggaa 40 jalqabaa 48 dhaabatan kan gadaa kan Itoophiyaa ilaalle kan Ameerikaa ilaalle. Kan Oromoo ilaali. Maal ta'ee kan Oromoo kan isin dhibu sabni Israa'el biyya amma jiru kana warri Yihuudootaa akkam rakkachaa rakkina guddaa keessa asiif achiin utuma waraanamaa jiran iyyuu dimookiraasii isaaniitti namni bu'uu hin danda'u. Waggaa 4 filannoo ta'a. Biyyi kan keenya isin addanaa badaa Yihuudiin addanaa iddoo ormayyuu hin qabdu warri Filisteemii jireenya keenya guutuu addaa dimookiraasii hin beekan namni tokko iddoo qabatee kan ibsu isaan ol ijaaranii ol tutubanii olloo ulfinan kennanii kan keessu caalaa kan kootuwaadha jedhu akkamitti mo'achuu danda'u. Bilisummaan keenya kan dhufna waggaa 40 booda akka gadaa egaa gaheera waggaa 40 gadi ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kan inni jedhaa jiru yommutti rakkinni dhiyaatu yommutti dhiiga dhangala'uu baay'atu yommutti miixuun isin muddu yommutti isinitti gargaraa'u maal kan keenya yommutti jettan yommutti beeloftan lafa waraabaa yommutti taatani waaqayyoo ilaalaa furamuun keessan dhiyaateera jedha sagalee waaqayyoo. Ijoollee keenya waaqayyoo waa gargaara. Fokas dhiyaateera. Rafina dammaqaa. Fakkeenya 17 yeroo hundaa kan isiniif caqasu. Firoonni yeroo hundaa fura. Haadhoonis gaafa xiilleetiif. Gara mana hidhootaa boqonnaa 10:5 kanaafiyyuu itti caalchifnee wal jajjabeessina
Waaqessinaa harkisu baay'een qophaa'e fufuudha amma garuu egaa anis daqiiqaa 40 lallabeera egaa